qabeenya dagatame. Qabeenyi bakka maleetti kufee fi dagatame dhala namaati. You are human being, not human doing. Qabeenyi guddaan addunyaa kanaa dhala namaati. Dhalli namaa garuu qabeenya addunyaa ta'e osoo jiruu addunyaa qabeenya qabdu barbaadutti yeroof barasaa fixa. Dhala namaa malee addunyaan duwwaadha. Addunyaan hiika kan argatte dhalli namaa waan irra jiruuf malee albuuda gatii guddaa baasu waan of keessaa qabduuf miti. Dhala namaa malee addunyaan balballi ishee cufaadha. Biyyi dhaloota isheetti hin fayyadamne biyyummaan ishee hiyyummaa ishee ta'e hafa. Osoo dhaloota ishee hin kabajin kabajni isheen argattu tokko hin jiru. Dhaloonni baay'een biyya isaanii kan jibbaniif dhaloonni sun akka of baran sirriitti irratti hin hojjetamne jechuudha. Fiixan bahiinsi biyya tokkoo dhaloota ishee of barsiiftee akkasumas kaayyoo of itti gaafatamummaa irraa eegamu yoo hubachiifteedha. Biyyi dhaloota of hin beekneen guutte dhaloota ba'aa malee bu'aa ta'an osoo hin qabaatiin hafti jechuudha. Seenaa keessatti albuudni dhala namaa barbaadee argatee hin beeku. Garuu dhalli namaa albuuda barbaadee argateera. Ammas argachaa jira. Ofii kee of beekuu fi barbaaddee of argachuu keen qabeenya guddaa addunyaa tokkootu argame jechuudha. Of beekuun albuuda biyyi tokko qabdu ni caala. Biyyi dhaloota ishee akka of beekan goote albuuda malee addunyaa ajaa'ibsiiftes ni jirti. Isheenis biyya Jaappaan. Biyya Jaappaan keessa albuudonni hedduun hin jirani. Garuu dhaloota of beekan hedduutu jira. Kanaaf biyyi Jaappaan jijjiiramte. Addunyaa raasuu eegalte. Albuudni guddaan addunyaa bareechuu fi addunyaa tarkaanfachiisu dhala namaati. Biyyi argannoo namaatiin uummata miiliyoona 300 ol ta'an qabaachuu miiliyoonotaaf mana jireenyaa taate kanaaf ragaadha. Biyyi kunis biyya Ameerikaati. Qabeenya addunyaan qabnaafsi. Namni lakkoofsa guutuuf dhalate hin jiru. Lakkoofsa guutuu ta'ee dhalata malee. Addunyaa irratti ba'aa ta'uuf namni dhalate hin jiru. Ba'aa addunyaa irraa kaasuuf dhalata malee. Kanaafuu hir'innis guddinnis karuma keenya addunyaatti dhufa jechuudha. Addunyaa kanarratti nama barbaachisaa fi kaayyoof dhalate taatee argamuuf wantoota arfan kana yaadaa gara fuulduraatti tarkaanfadhu. 1. Gonkumaan ariifatiin. 2. Gonkumaan dhiphatiin. 3. Gonkumaa abdiin kutatiin. 4. Gonkumaa wanta xiqqoon qabamtee karaatti hin dhaabbatin. Ati of daangessitee teessa taanaan eenyumtuu daangaa si ceesisuu hin danda'u. Dammaqi. Waan haaraa siin dalagamutu jira. Wanti haaraan siin dalagamu immoo gatii si kaffalchiisu of keessaa qaba. Maaliif beektaa? Beektonni yeroo baay'ee akkas jedhu. Wanta haaraa hojjechuun mataan isaayyuu gufuudha jedhu. Wanta haaraa gumaachuufan dhaladhee uumama waan haaraa dalaguudha jettee of amansiiftee gaafa hojii jalqabdu irraa eegalee rakkinnatiin karoorsine si quunnamu ni jira. Garuu ammoo iyyuu garuma fuulduraatti dhiibi. Qabeenyi biyyi lafaa dagattu dhala namaa yoo ta'e illee ati gonkumaa qabeenya dagatamu taatee hin mul'atin hin hafin jabaadhu fuulduratti deemi. Ati albuuda gati jabeessarra ni caalta waan ta'eef. Kitaaba Miratu Shaanqoo siif galeera kan jedhu boqonnaa lamarraan isiniif qooda. Yoo isinitti tole like, share, subscribe godhaa. Wantoota akkasii kitaabilee garaagaraa irraa akka isiniif qopheessu yoo barbaaddan subscribe gochuudhaan yaada keessan nuuf qooduu hin dagatinaa. Ulfaadhaa. Galatooma.